Dargaggoonaa fi yaad makonnin magaalaa Matahaaratti dhalatee kan guddate yoo ta'u, ijoollummaa isaa irraa eegalee hawwiin wanta haaraa kalaquu keessa isaa ture. Wantoota xixiqqoon eegaluun har'a konkolaataa miila afurii hojjechuu danda'eera. Kan inni hojjedhe kalaqa konkolaataa argitan kanaan hojjedhe. Konkolaataa kanas kan hojjechuudhaaf dursa kalaqaawwan biroo baay'ee ta'an yaalatan ture. Innis jalqaba irraa yoo kaane gumii mana barumsaa gumii saayinsii fi teekinooloojii keessaa hin ka'e jechuudha. Kalaqaawwan hojjechuu irraa kan hanqe tokkoffaa gumii saayinsii fi teekinooloojii mana barumsaa keessatti ture. San irraa ka'uudhaan mana barumsaa keessatti kalaqaawwan xixiqqaa kanneen akka istoofii, maashina daabboo tolchu, maashina hattuu qabuuf gargaaru, akkasumas kofiyyaa heedfoonii qabu yookaan chaarjii gochuu danda'u, akkasumas muuziqaa taphachuu danda'u fi kanneen hojjechuudhaan mana barumsaa keessatti gumii saayinsii teekinooloojii baay'ee hirmaadhee kalaqaawwan baay'ee hojjedhee jechuudha. Sanitti aansuudhaan ergasii garaajii Xilaawun jedhamu kana deemuudhaan dandeettii akkanaa kanan qabaa, deeggarsan barbaada, waan kanan hojjechuu barbaadan na deeggarii hin jedheeni ergasii saayikila miila lamaa hojjedhee jechuudha. Deeggarsa garaajii naa godheef saayikila miila lamaa erga hojjedheen booda ammallee san caalchisee deebi'ee saayikila miila sadii hojjedhee nama lama baattee kan deemuu dandeechu hojjedhee jechuudha. Ergasii dhawwaatuma keessa dandeettii cimsachaa dhufuudhaan bajaajii nama sadi baachee deemuu dandeechu hojjedhee jechuudha. Ergasanii sanuma keessa ammas kalaqa sana achirratti dhaabuun barbaadu waan ta'eef ammas isatti aanuudhaan bajaajii san moodifaayi gochuudhaan konkolaataa miila afurii kana kan nama shufeera waliin nama shan baatee deemuu danda'u kana hojjedhee yeroo ammaa kana tajaajila geejjibaa bulchiinsa magaalaa Matahaaraa keessatti ittiin kennuudhaan of danda'ee ittiin hojjechaa jira jechuudha. Konkolaataa hojjechuun hawwiisaa yeroo dheeraa ta'uu kan himu dargaggoon kun meeshaalee naannootti salphaatti argaman fayyadamuun konkolaataa kana hojjeteera. Dursuma tokkoffaa ijoolluma kootirraa konkolaataa hojjechuun fedhiin qaba ture. Itti aansuudhaan immoo yeroo ammaa kana konkolaataa namni yoo ilaalu gabaa irratti namni humna hin qabne bitachuu hin danda'u jechuudha. Sababa kanaaf namni hin qabne bitachuu waan hin dandeenyeef kalaqa kana haala salphaadhaan biyya keenya keessatti hojjechuun akka danda'amu propose godhee jechuudha. Propozaala sana erga hojjedheen booda konkolaataan kun akka hojjetamuu danda'u inni mirkaneesse. Ergasii konkolaataa kana hojjechuudhaaf gara hojiitti seenee jechuudha. Konkolaataa kanas yeroo hojjedhu wantootuma naannoo keenyatti argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa bira yoo ilaalle meeshaa isaanii biyya alaatirraa galaa asitti argamu, asitti oomishamu baay'ee jira jechuudha. Ani immoo kana dhiisetumaan konkolaataan kun meeshuma biyya keenya keessatti argamu, meeshuma naannoo keenyatti argamnurra, meeshuma sibiilotuma naannoo keenyatti argamu fayyadamee konkolaataa kana haala salphaa ta'een akkaataa nama afur baatee deemuu danda'uun, akkaataa beenzila qusachuu danda'uun hojjedhee konkolaataa kana hojiirra oolchee jechuudha. Konkolaataan kunis wanti adda isa godhu tokkoffaa biyya keenya keessatti oomishamuun isaa adda isa godha. Lammaffaa immoo beenzila ni qusataa jechuudha. Beenzila ni qusata yeroo jennu bakka beenzila amma fakkeenyaaf baajaajiin amma akka taaksiitti hojjechaa jira waan ta'eef fakkeenyaaf baajaajii yoo fudhanne baajaajiin guyyaatti leetira 6 7 8 haga san nyaatti jechuudha. Kan koo garuu guyyaatti beenzila leetira 2 qofa fayyadamaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo beenzila leetira tokkoon kiiloomeetira 35 deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa dhiyoo Adaamaadhaa yeroo itti dhufu leetira 2 walakkaadhaan Adaamaadhaa Matahaaraa seenee jechuudha. Matahaaraan kiiloomeetira 95. Kiiloomeetira 95 leetira 2 walakkaadhaan deemee jechuudha. Sa'aatii 3 walakkaan deeme. Ispiidiidha. Sun immoo ispiidii dabaluu ni danda'a garuu humna amma qaburraa ka'ee tanan kana hojjedhe malee osoo humna kana caala qabaadhe ispiidis ta'ee humna kana caalus konkolaataa kana caalus hojjechuudhaaf beekumsa gahaan qabaa jechuudha. Qaamni konkolaataa kanaa hundi haala jechuun danda'amuun sibiilotaa fi wantoota biroo salphaatti argaman irraa kan hojjetamedha. Akkuma beekamu konkolaataan kun biyya keenya keessatti oomishama jennee irraa akkasumas meeshaalee naannoo keenyatti argaman irraa akka oomishamanii ifamaa jiru. Akkuma meeshaaleen naannootti argannu kunis kam kamii maal fa'aadha kan jennu yoo ilaalle asumatti akkuma beekamu boodiin isaa kun kan hojjetame laameraadhaan inni hojjedhe. Fuuldurri isaa kun immoo akkuma argitan kunneen feerroodha.
kun immoo akka waan gingilchaati sababni kun akkanatti hojjetameefis qilleensa waggaa gara fuulduraatti deemu qilleensa gara duubatti dhiibbaa qilleensaatiin keessatti mootorri akka qorru taasisaa jechuudha. Kunis akkuma argitan baatirii isaati. Inni immoo akkuma argitan baatiriidha. Halkan akka barbaadetti deemuu akka danda'uuf baatirii ni qaba. Baatiriin kunis waanuma naannoo keenyatti suuqitti waanuma argamee bitamee itti honnoo jedhu baatirii kana godhee fi sababa kanaan deema. Itti aansis gommaa akkuma argitan kana gommaan isaa gommaa afurii. Gommaa kanas kan argannu asumatti naannuma keenyatti gommaa baajaajiitiin fayyadamee jechuudha. Kunis haala salphaadhaan ispeer paartii bajaajii yoo deemne ispeer paartii bajaajiitti argannee gommaa kana bituu ni dandeenya jechuudha. Fuulleen illee akkuma argitan daawwitiinis asuma biyya keenya keessatti gatii xiqqaadhaan ni gurgurama waan ta'eef sanuma binnee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gubbaan isaas akkuma argitan asitti meeshaa bakka iddoo meeshaatti fe'uu danda'an ni qaba waan ta'eef asitti akka salphaatti meeshaa fe'attee keessatti immoo teessee iddoo barbaade deemuu dandeecha. Kunis sibiilotuma naannootti argaman irraa kan hojjetamedha. Asumatti hojjetamee akkanatti bareedee asirratti hidhamee jechuudha. Keessoon konkolaatichaas akkuma konkolaataa warshaadhaa bahe wanta hunda kan guuttatee fi imaltootaaf haala mijataa ta'een kan hojjetamedha. Keessa isaattis akkuma argitan teessoon argitan kun asumatti ofuma kiyya ispoonjiidhaa fi laameeraa akkasumas mukkeen akka xaawulaa fayyadamee teessoowwan kana hojjedhe. Teessoon kun bakka istaandaardii isaa kan eegee haala kanaan hojjetame amma haala gaariidhaan namni akka barbaadetti akkanatti taa'ee bashannanee deema jechuudha. Miila isaallee wanni bakka dhiphaan hin jiru miila isaa diriirfatee akka barbaadetti deema. Inni kun immoo daashboordiidha akkuma argitan. Normaali daashboordiin kan makiinaa yoo ilaaltan pilaastika yookaan maayikaan hojjetame argitanii garuu asitti haala salphaa ta'een leezariidhaa fi xaawulaadhaan akkanatti bareedee bifa kanaan hojjetamuu danda'a jechuudha. Akkuma argitan inni kun immoo maarshiidha jechuudha. Normaali akkuma konkolaataa kamiyyuu maarshii ni qaba. Maarshii tokko haga afurii kan qabudha. Innis akkuma makiinatii normaali akkuma makiinaatti duubatti galchitee duratti baastee akkasumatti itti fayyadamtaa jechuudha. Inni kun immoo akkuma argitan mariidha. Marii konkolaataan kun ittiin to'atamudha. Innis akkuma argitan feerroorraa kan hojjetame. Feerroon normaali argachuu hin dandeenya akka barbaannetti biyya keenya keessatti feerroodha. Asitti tubboo sibiila tubboo laarii ta'e fayyadamne konkolaataa kana akka ajajuu dandeenyuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma argitan kun immoo gubbaa xaara isaati. Keessa isaatis koornisii ni qaba. Koornisii haala bareedaadhaan hojjetame. Innis kan hojjetame asumatti dizaayin godhee waanuma naannoo keenyatti huccuma naannoo keenyatti argamuun koornisiin isaa kunillee hojjetame haala kanaan keessa isaa bifa kanaan xumuramee hojjetame jechuudha. Akkuma argitan teessoon inni duubaa kunillee akkanuma bifa kanaan jira. Innis duubatti garagaree kan jirudha. Sababni duubatti garagarees yeroo ammaa koovidii irra jirra waan ta'eef koovidiin biyya keenya miidhaa jira waan ta'eef sababa saniin namoonni fuuldura ta'anii fi duuba ta'an walitti garagaranii akka hin teenyeef walirraa garagaranii akka ta'aniif duubni kun nama 3 baatee deemuu kan danda'udha. Inni fuuldura gabbinaan nama tokko shufeera waliin nama 5 baatee akka deemuu danda'e bifa kanaan teessoon duubaaf illee hojjetame taa'ee jechuudha. Eshi baatiriin inni kun immoo akkuma argitan baatiriidha. Baatiriin kunis gargaaruuf keessatti ifaawwan adda addaa akkasumas elektirikota adda addaa kan gara motoraa deeman kan gara ifaa deeman fi kanneen kana fakkaataniif kan gargaaru ta'ee milkaa'ina hojii dargaggoonaaf yaadiif namootni garaajii qaban naannoo sanitti argaman deeggarsaan bira dhaabbataniiru. Jaan kun barataa ture barataa turuu hojii kana gaadoo dhufee na gaafatu bakka saayikilii wayii kanatti nu jedhanaan jedhee na gaafate. Saayikilii sana asitti anis waan si barbaachisu hunda bakka asiin gargaaraa fe'ii kee hunda hojjechuu hin dandeessa jedhee san waan sun gargaaraa tureyyuu. Saayikilii sanis hojjetee baasee baay'ee ittiin fayyadamaa ture. Saayikilii san boodas kana luka 3tti jijjiiree too baajaajii luka 3 kana hojjetee too ishiidhanis ishii hoggaa hojjetu waan meeshaa tokko adda addaa alaafis haa ta'u waan akka maashinaa elektirikaa fi elektiroodakaanikaan anumata asitti gargaaraa tureetan asumatti na biratti ishii hojjetee too hojii gubbaa oolchee itti fayyadamaa tureyyuu. Ishiin illee baay'ee gargaarame. San booda deemee bakka amma kan amma argitan kan immoo karaa luka 3tti kan ture san karaa luka 4tti jijjiireet. Isa kanas asumatti hojjetee too waan humni kiyya sanis waan danda'u makuma garaajii kanaatiin gargaaraa tureetu karaa luka 4tti jijjiiree amma kanas itti fayyadamaa jira.
kana fakkaatan jedhama gamma kana singee jira yaanni isaa yaada guddaa qaba barnootanis baay'ee deemuu kan danda'u kanaafuu baay'ee gargaarama waan barbaachisu waan isa barbaachisu waan amma soo duraafis gama kiyyaan waan isa barbaachisu nan gargaara jedha yaada qaba fedhii guddaa waan qabuuf innis guddina isaa kana bakkaan akka ga'u nan gargaaran jedhaani ammallee waan of duuba jedhuun qabu. Dargaggoonaaf yaad konkolaataa miila afurii hojjete kana dorgommii garaa irratti kan dhiyeesse yoo ta'u injifachuun meedaaliyaa fi waancaa itti argachuu danda'ee jira. Eshi sadarkaa badhaasa irra oolalle dursa akkuma beekamu mana barumsaa irraa hin ka'e kalaqa kana hojjechuudhaaf gumii saayinsii fi teekinooloojii irraa hin ka'ee as ga'e jechuudha. Kalaqa kana yeroon achi gumii mana barumsaa keessatti eegalu manni barumsaa tituu na badhaasee jechuudha tokkoffaa irratti meedaaliyaa manni barumsaa kana na badhaasee jechuudha. Yeroo san kan hojjedhe kalaqaa akka waan istoofii maashina daabboo tolchu saayikila miila lamaa fi heerfoonii koffiyyaa kan taphatu akkasumas maashina hattuu qabuuf gargaaru san yeroo hojjedhetti manni barumsaa na badhaasee jechuudha. Ergasii immoo yeroo itti aanutti yeroon saayikila miila sadii hojjedhu sanitti immoo bulchiinsi magaalaa isa kana na badhaasee jechuudha bulchiinsi magaalaa. Ergasii ammas badhaasni sun adeemsuma keessa aamilee naa ta'eeti adeemsuma keessa Oromiyaa ga'ee jechuudha. Gaafa Oromiyaa deemus Oromiyaa irratti kanan badhaafamee jechuudha Oromiyaa irratti. Oromiyaa irratti qabadhee kan dhiyaadhe baajaajii qabadhee dhiyaadhe ture yeroo sana. Baajaajii Oromiyaa irratti kan dhiyaadhe bara naannoo fulbaanama akka san keessa. Yeroo sanitti baajaajii qabadhee dhiyaadhe yeroo sanitti meedaaliyaa kan na badhaasanii jechuudha. Ergasii immoo yeroon deeme hawaasa deemee jechuudha sanuma. Yeroon kana hojjedhe jechuudha. Kalaqa kana ergan hojjedhe. Ergan kalaqa kana hojjedhe hawaasa deeme achitti egzibishinii ture. Egzibishinii sana irratti kalaqni baay'ee jaallatamaa ta'e waancaa kana badhaafamee jechuudha. Akka biyyattii dhiyaate jechuudha. Badhaasawwan kana argachuu gootiif baay'ee haamilee guddaa natti dhaga'ama. Fakkeenyaaf badhaasni kun akka boru kana caala yaaddu akka boru waan guddaa yaaddu haamilee sii ta'a jechuudha. Haamilee sii ta'a bakka boru kana caalan badhaafama kana caalan biyya fayyaduu danda'a. Kalaqni kiyya biyyatti akka deeggamu akka fayyaduu danda'u ni beekama mootummaan ni beeka. Qaamni na badhaasu kun ni beeka jedhee akkan gara fuulduraatti tarkaanfadhu na gargaara. Baay'ee nama fayyada haamilee kiyyaaf baay'ee na fayyada jechuudha. Naaf yaad daa'ummaa isaarraa wantoota haaraa kalaquuf kaka'umsa olaanaa qaba. Kanaanis yeroo garaagaraatti wantoota adda addaa hojjechaa turee jira. Ammas taanaan rakkoo isa mudatu hunda dandamatee konkolaataa kana hojjechuun nu boonsee jira jedhu maatiin isaas. Naaf yaade dhiira qabu keessaa isa tokko ijoollee qabu keessaa jechaadha. Yaa ta'uti malee haalli guddina isaa kophaa guddate mana keessatti dubara takka wajjiniin guddate hangafa isaa waliin sana keessatti kaka'umsa inni waa kalaquudhaa qabu kaka'umsa guddaadha. Yeroo moobaayilli dhufu isa duraatiif wanti inni gallakkifamee amma bu'aa kana akka fidu isa taasise moobaayila harkatti nu laaleeti. Moobaayila naxalaa caammaa milaaciin hojjetee moobaayila Nookiyaa fakkeessee hojjetee ani moobaayila lafaa argate seetanan ari'aatii oolee guyyaa guutuu. Garuu moobaayilaa miti hoggaan harkaan fuudhu Nookiyaadha jedhee inni lafaa argate sun caammaadha naxalaa caammatu hojjetee fakkeessee jechaadha. Isatti aansee dhoqqeerraa kaameeraa waraabu malee kaameeraadhuma kana hojjete jechaadha. Sanitti aansee akkasumas dhagaa baatiriitirraa dhagaa baatirii tokkichi dhagaa baatirii dhumaa 8 akka ibsuu danda'utti baadiyyaatti ampoolii 2-3 kan ibsu hojjetee jira jechaadha. Ijoollummaa isaatti ganaa nama waggaa 9-10 ta'ee tooyi. Saniin booda gabaabbinumatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa waggaa baratu saayikilaan barataa saayikilli kun natti hin tolle dhee saayikila diigee ofiisaatii saayikila hojjetee too ittiin barachaatii ture. Saayikila ofiin oofu san jijjiiremmoo saayikila luka 3tti jijjiire. Saayikila luka 3 sanitti jijjiiree
yeroo hojjechaatii jiru keessatti sanbiratti waan daabboo tolchu maashina daabboo wantoota adda addaa mana keessatti tajaajila kennu istooppii waan atattamaan daqiiqaa 10 keessatti bishaan leetira 5 ol daqiiqaa 10 keessatti daffisee bakkaan ga'u hojjeteera. Kanneen kunis hojiiwwan gurguddoo suphaadhaan wal qabatu hojjechaatii ture mana keessatti. Haa ta'uutii malee saayikila luka 3 san erga hojjeteen booda adadduma guddachaatii dhufee isa sanis diigee too'ii ani amma makiinaa luka 4 hojjedha baajaajiin hojjedha dheetii muratee kan seene isa san hojjechuudhaaf garuu wanti xiqqoo baajataa wal qabatu muudatuu danda'a kan jedhamu illee akkan hojjennee dhoowuudhaaf yaalii goonee turre deeggaruurra dhoowuudhaaf yaalii goonee turre maaliif asgaa kan jedhu yaada akkasiin qabnu waan ta'eef ani akka kiyyatti akka laalutti sadarkaa kanarraa ka'anii too'ii sadarkaa hundarra ga'uun kan danda'amu ta'uusaa olii gadi dhufanii odoo hin ta'in gadi ol deemanii too'ii bakka hundumtuu ga'e gahamuu kan danda'amu ta'uusaa wanta agarsiisu naaf yaad bira hin jira. Guutumaaf guutuutti bira hin jira bakka. Wanta nama abdachiisu wayiitu keessa isaa jira. Hin dubbatu malee wanta abdii guddaa namatti horatu keessa isaa jira. Bakka barbaade ga'uu nama danda'udha. Maaliif sadarkaa ammarra jirru kanarra ka'ee wanta gaarii isa keessaa bahu wanta gaarii hojjetu naamusa gaariidhaan bakka gaarii gaadhee tayyaadha. Garuu bakka san ga'uudhaaf geessisuu barbaachisa. Ofii odoo hin ta'in geessisaa qabee nama geessu yookaan immoo nama bakka san isa ga'uu hin barbaachisa jechuu barbaade tanani. Dargaggoon kun yeroo ammaa kana magaalaa Matahaaraa keessatti konkolaataa ofiisaatii hojjete kanaan tajaajila geejjibaa kennaa jira. Kanaanis galii irraa argachaa jira. Amma kalaqa kana akkuma argitan kalaqni kun hojjetamuu isaatiin alatti faayidaa kennaa kan jirudha. Tokkoffaa karaa lama faayidaa kennaa jira. Tokkoffaan anuma mataa kiyya ittiin hojjedhee galii argachuudhaaf na fayyada. Inni lammaffaan immoo hawaasnis ittiin akka salphaatti konkolaataa biyya isaa keessatti hojjetameen ittiin geejjiba ittiin fayyadamee akka barbaade ittiin bashannanee ittiin kan deemaa jirudha jechuudha. Haala salphaa ta'een gatii wal madaalaa ta'een kan uummata ittiin deddeebisaa jiru anis ittiin galii argachaa jirudha jechuudha. Konkolaataa kanaanis yoo xiqqaate qarshii 200 hanga 500 jedhu hojjedha ittiin galii galchadha jechuudha guyyaa tokkos. Ani sababa kanaan wanti ergaa dabarsuuf dargaggoonni osoo gara hojii uumuutti naannofne kana jechuun amma yeroo ammaa kana hojiin hojjetamu dhabamee osoo hin ta'in yaaduu dhabuurra kan ta'e waan ta'eef malee hojii uumuun ni danda'ama. Gama biraatiin immoo gama teknooloojiitiin yoo ilaalle namni kamuu osoo waan yeroo ammaa teknooloojiidha kan biyya ceesisaa jiru waan ta'eef wantoota danda'u irratti waan danda'u irratti shaakalee abdii tokko malee abdii kutuu tokko malee yeroo baay'ee kan dargaggoota hojii dhabdummaa godhu abdii kutuudha. Abdii kutummaa dhiisanii abdii guddaa wanta kaayyoo godhatan san xumuruudhaan yookaan galmaan ga'uudhaaf kaayyoo saniif qofa kaayyoodhaan qofa yoo osoo socho'anii waan barbaadan san bira ga'uun akka danda'amu dhaamsa kiyyaa jechuudha dargaggoota. Hojii dargaggeessi lafaa dhufti hojjete kun namootatti miira gammachuu fi abdii uumee jira. Naaf baay'ee na ajaa'ibsiisa akka dargaggeessaa otoo hin ta'in daa'imummaa isaatirraa kaasee hojii inni hojjete hojii inni uumeen wal qabate baay'ee abdii anallee abdii natti horaa jechuudha. Akkasaa kana odoo hin ta'e kenna inni rabbi kenneefi irratti dabalate hojii inni uume kanatti tajaajila hawaasaa kennaa jiru kanatti baay'een itti gammade jechuudha. Hiriyaa keenya nutu guddise daa'imummaadhaa kaasee waan adda addaa walitti guuree uume jechuudha mucaan kun. Kanaaf amma guyyaa isaa lamaan booda haala nageenyaatti wal qabatee qaamni kun tiraanspoorteeshinii kanan kennu jechuudha geejjibsiisa kanan kennu. Inni garuu bulchiinsi magaalaa Matahaaraatis qaamni nageenyaa deeggarsa gochuudhaan hanga sa'a 6tti tajaajila hawaasa kanaa kenna halkan jechuudha. Ofis fayyadaa jira, nagaa gandichaatis eegaa jira. Baay'ee itti gammanne waan inni uumaa jiru kana caalaa deeggarsa yeroo adda addaa deeggarsa isa wajjin naanna'aa turre jechuudha. Isa deeggaruudhaaf karaa adda addaatiin deeggaraa turre. Deeggarsi ammallee walirraa hin cinne akka mootummaattis akka magaalaattis akka abbootii qabeenyattis yoo kan godhamuuf ta'e akka isaa kana anillee odoo natti tolee abdii horadhee akka dargaggeessa tokkootti isa caalaa hojjechuu danda'e kan jedhu waan akkasii natti uumee jira jechuudha.